Ani akka nam tokkotti Jawaar Mohaammed rakkoon isa irra gahu, rakkoo Oromoo irra gahu, rakkoo anarras irras gahu nuti keessa nu tuffachiisaa adda nu baaseetu miilaa wal nu rukuchiisa waan ta'eef sana hin deeggaru. Rakkoon isarra gahu rakkoo Oromooti. Ammoo haqaan dubbachuu barbaadu. Yeroo hundumaa gaaffii nam tokkee fi gaaffii mirga waloo kan sabaa adda baasnee ilaaluutu nurra jira. Yoo Jawaar ammas achumatti diinga keessatti waan waliin fixannee waan barbaannu arganne sabni rakkoo hin qabnu manattaa dacha'uu jedhee dhiigni dhangala'ee gatiin isaa maalii ka jedhutu gaaffii namatti ta'a. Sabni kun nama ofii nama isaa nama jaalatu ittifachuuf humna ta'uusaa agarsiisuun danda'a. Namatti tola ammallee nama boonsaa jechuudha. Garuu gaaffii nama tokkee fi guyyaa guyyaan hiriira bahu moo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa sabaa kabachiifne rakkoo har'a keessa jirru kana keessa wal baasuutu furmaata ka jedhu irratti ka Oromoon wal ta'ee dhaabbachuun itti jiru. Jawaar akka nam tokkootti rakkoon isatti dhufte suni isa qofaa oolchuutiin furmaata hin taatu. Maal jennaan namoonni Jawaar jala qajeelfamanii duulanii lolchiisanii hedduu yoo mana hidhaa jiraatanii Jawaar qofaa isaatii akka muka baalirraa harca'eeti waa takka gochuu hin danda'u. Nama isa jalaa yoo funaananii fixanii eeyyee akkuma eengadda dubbiin taate sun garuma isaatti deeman. Kanaafiyyuu uummata Oromoo kumaatamaa isa irree ta'ee diida bahee dhiiga dhangalaasuun lafee cabsuu danda'u mana hidhaa jiru faca'ee jiru walitti qabuutu furmaata. Kana kan ani jechuu barbaadu. Akka biraatti OPDO keessa waanta jiru jira. Kaleessa nuti saban bilisoomsine OPDOdha Tigree jalaa baasne malee qabsoon karaatti hafee yookaan immoo warraaqsi inni gatate isa kana. Warraaqsi gatate kun immoo qabsoo fi qabsaa'ota Oromoos kolaasuuf aggaammatee ture. Kana keessaas aktiivistoonnii fi gaazexeessitoonni akkasumas warri miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waa babarreessaa turani kolaafamuu qabsoo fi gatatu warraaqsa kana keessaa harka qabu jechuudha. Saba bal'aa dhiiga dhangalaasisana miti kan karaa irratti dhaabbate. Kani bakka tokkotti yookaan kutaa walgahii tokko keessatti nama 50 walitti qabee bilisoomne jedhee uummata isa bal'aa harkii fi miilli cite mana hidhaa keessatti dararaa arge ture sana miti jechuudha. Sagaleen isaa inni sun ukkaamamee hafeetu dabballoota sagalee xiqqoo garuu immoo miidiyaa argatuu danda'antu sana jedhe waan ta'eef. Warri akkanaa kun ammas sabatti deebi'anii gaaffiin sabaa inni xumuraa guduunfaan bilisummaa walabummaan biyyaa deebii akka hin arganne burjaajii keessaa saba baasuu qabu. Konfiyuuzii nama gochuu akkasumas jaalala sabaa sana abiyuus gochuun irra hin jiraatu. Sabni rakkoo keessa jira. Warraaqsi keenya gatateera. Qabsaa'onnii fi qabsoon keenya kolaafamuuf itti aggaamame immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon kolaafamuurraa hanqafameetu jira jechuudha. Hanga kun jirutti ammoo qabsoon addaan hin citu. Qabsoon kun garuu hanga yoomiitti wareegama guyyuu bu'aa xixiqqoo barbaachuu fi kafalama. Maaliif guduunfaan ittiin taasifamu? Waan xiqqoo barbaadaa gaafa waan xiqqoo dhabne harka duwwaa galla. Waan guddaa maaf hin gaafannu? Yoo xiqqaatillee waan guddaa dhabne waan xiqqootiin galuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii Oromoo xiqqeessuun nurra hin jiraatu. Kanaaf akkuma sila sii dhuge mirgi OPDO Tigree jalaa baasnee abbaa biyyaa osoo hin taane akka paartii yookaan dhaabaatti bilisa isaan goone amma immoo gama isaan naftanyoota jechuun jirani kauma ofii isaanii filanii masaraa mootummaatti naqataniin xiqqoo dhiibbaa wal keessa jirti. Amma Tigireerraa bilisa bahani Amaararraa akka bilisa isaan baasnudha dhiiga nu dhangalaasisuu fi waan tolfames natti fakkaachuutti jira jechuudha. Namoonni haala akkanaan qabsoo Oromootti taphatan kuni harka irraa dachaafachuu fi gara sabaatti deebi'anii gaaffii sabaa guddaa kanaaf deebii kennuu qabu. Kanaafiyyuu Oromoon amma fincilarra jiru kuni inni kaleessatti qophaa'aa ture garuu akka tasaa balaanii Jawaarra aggaamame jedhameetiniin saba gadiyaasa kuni mirga abbaa biyyummaa saba kanaa argamsiisuun goolabamuutu irra jiraata. Yoo sana ta'uu baate OPDO achumatti wal tuttuqaa qabdu fincila kanaa wal qabattee xiqqoo dhiibbaa taasiftee mirga ofii qabachiifachuu fi
adeemtu sana kabachiisnee dachaana yoo ta'e ammas borus iftaanis duuti biraa rakkoon biraa hiriira nu baasu hin dhaabbatu jechuun barbaadan. Yaanni ani qabu ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo inni kaleessa har'a borus kanuma.